jajjabeessa duwwaa qabna miti fayyisaa qabna malee isanu jajjabeessuuf oonamuu jira nama jajjabeessa miti waaqayyo raawwatee nama fayyisa hidhaa namarraa hiika ba'aa namarraa kaasa seenaa namaa jijjiira ulfinatti nama ba'a daqiiqaa muraasa duwwaa dubbadhaa baay'inaan nan kattaan haalleluuyaa himadhume daqiiqaa tokko waa'ee dhimma kee waa'ee ciitii gola kee waa'ee dhuunfaa kee waa'ee jireenya keessa ba'aa shitti ta'e itti miga nama kana qaxaroon qabinii waaqayyoof harruma mul'ata yoo amante har'a ulfina waaqayyoo nagarte namni yoo sagalichuu warra amananiif waaqayyo amma hin dhufa haalleluuyaa galanni siifa ta'u barabaraan kabajami mootii ulfinaa ulfaat abbaa nagaa ulfaat michuu dhugaa ulfaat gargaaraa dhugaa ulfaat ati abbaa keenya ati gooftaa keenya ati gargaaraa keenya ati tiksee keenya ati humna keenya ati tumsaa keenya ati gaachana keenya ati lolaa keenya ati utubaa keenya ati urkoo keenya ati riqicha keenya ati ulaagaa keenya ati weedduu keenya ati bareedina keenya ati fiixaan ba'umsa keenya ati faachii keenya galanni siif haa ta'u kabajni siif haa ta'u oqubaan siif haa ta'u jedhamuun siif haa ta'u ulolchechuun siif haa ta'u sodaatamuun siif haa ta'u abbaa araraa si haa kadhatu warra gargaarame si galateeffata warra fayye si galateeffata warra hidhaansaanii qabe si galateeffata warra harka kee argee si galateeffata warra jaalala kee mi'eeffate si galateeffata warra madaansaa fayye si galateeffata warra ati mana isaa jirtu si galateeffata barabaraan si haa kadhatu barabaraan si haa kadhatu keeyyichi cabee dabarreerra boolli hamaan sun duudee dabarreerra beellami du'aa hafee dabarreerra hamaan fashalaa'ee dabarreerra hadheessaa salphatee dabarreerra irraa hafeera sabni kuni billaa irraa hafeera beela irraa hafeera kiyyoo irraa hafeera du'a tasaa irraa hafeera salphina irraa hafeera maraatummaa irraa hafeera harka namaatti galuu irraa hafeera situ gargaare gargaarsa keef galatoomi oolchuu keef galatoomi tumsa keef galatoomi abbummaa keef galatoomi jaalala keef galatoomi maqaan kee haa eebbifamu ati oolchaadha ati oolchaadha ati oolchaadha mana isaa oolchiteetta ati oolchaadha mana ishee oolchiteetta ati oolchaadha saba kana oolchiteetta ati oolchaadha waldaa kana oolchiteetta ati oolchaadha biyya kana oolchiteetta ati oolchaadha baattee nu fiddeetta galanni siif haa ta'u kabajam ilma waaqayyo kabajam ilma waaqayyo akkan jiraanneef waa baay'ee yaadame kunoo jirra akka irraan keenyeef dukkana edaa keetti nu hambisuuf yaalee ture kunoo dabarreerra torbanoota kana beellama du'aa ajandaa du'aa qindeesse inni kallattii garaa garaan nu hordofu salphatee laa kunoo jirra harrayyuu noo jirra akkuma torbanarraa harrayyuu jirra akkuma jadarbii harrayyuu jirra akkuma lama torba harrayyuu jirra galatoome 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 mootii ulfinaa galatoome irra jetteetta isa hadhaa dhufu maqaa jawwichaa isa hadhaa facaasurra jette hadhaan isaa bishaan akka ta'u goote nuun immoo boo'ichaan nu dhaabde mana keenya galata galchite waan itti si qomannu hin qabnu galata malee barabaraan ulfat barabaraan ulfat ammayyuu jirra ati nu jiraattimnaan jirra si wajjin ammayyuu jirra boris hin jiraanna inni waadaa nuu galesi inni nu geggeessusi inni harka nu qabesi inni nu fuudhee keesi inni nu tiksaa jirusi galatoomi barabaraani kabajami barabaraani jajami barabaraani yeroo kana immoo sin kadhadha sabi kun saba gargaarametu waaqayyo na gargaareera ammas na gargaara waan maddeen dhageessifadhee beeka har'as na dhaga'a iyya koo furmaata ta'ee beeka har'as furmaata naa ta'a
jedhee sabni kun si amanatee fuula kee dhufeera. Saba kanaaf ulaabani. Samiirraa dhaga'i. Kadhata saba kanaa dhaga'i. Waammata saba kanaa dhaga'i. Gaaffii saba kanaa deebisi. Ibboo saba kanaa hiiki. Madaa saba kanaa fayyisi. Waanjoo saba kanarraa kaasi. Imimmaan saba kanarraa haqi. Dhukkuba jireenya isaa keessaa rukuti. Gadda mana isaarraa rukuti. Iyyuma jireenya isaarraa rukuti. Kadhadhoo jireenya isaarraa rukuti. Abdii kutannaa saba kanarraa rukuti. Beelaa biyyaaddoorraa dhaqi. Ariisaa seexanaarraa dha'i. Humna jawwee waraani. Qinqolaa waraani. Ibaaraa waraani. Gudoota waraani. Dagaamii waraani. Dabtaraa waraani. Hafuura si waaqessuuf hin dhumne. Bifa waaqeffannaa uffatee kan dhufe. Siin bakka kan hin buune. Ulfina kee kan hin mul'ifne. Miliqee galee kan bare. Waraanee kan bare. Nyaatee kan bare. Maraachee kan bare. Iyyoomsee kan bare. Ulaa cufee kan bare. Dhagaa jeeqee kan bare. Waldaa baaree kan bare. Kiisya baaree kan bare. Gaa'ila baaree kan bare. Dinagdee baaree kan bare. Ergamaan jawwee. Ergamaan budaa. Hafuurri toshituu. Hafuurri moortuu. Hafuurri dagaamii. Hafuurri dabtaraa. Hafuurri naaffaa. Hafuurri jibbaa. Hafuurri xiiqii. Hafuurri du'aa. Hafuurri jabaafannaa. Gidduu kanaa waraaname. 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 Walga'ii kana keessaa waraaname. Laphee namaarraa waraaname. Qaama namaarraa waraaname. Sammuu namaarraa waraaname. Teessuma kanarraa waraaname. Walga'ii kanarraa waraaname. Abidda wangeelaa waraaname. Humna raajummaa waraaname. Nabaafannaa waraaname. Tokkummaa qulqullootaa waraaname. Ifa daashaa sadii. Waraanamedha. Isanumaa si waraanneerra. Qilleessa keessa. Galaana jala. Samiirra kan naannoftu. Duumessa kee kan sochootu. Dhooqa dhooqattee kan hojjettu. Caabii kan namatti nyaattu. Qodaama kan namatti hodhitu. Callee kan namatti lakkooftu. Dhiiga kan facaaftu. Si waraaneera. Si waraaneera. Si waraaneera. Si waraaneera. Ergamaan jawwee si waraaneera. Humni xiqqolaa si waraaneera. Humni digamtii si waraaneera. Hafuurri baaraa si waraaneera. Waaqayyoodhaati. Waldaa kana duwwaa kan taane. Waldaa guyyaa har'aa golee arfanurraa mootummaa waaqayyoo lallabuudhaaf baatee jirtu. Kallattii garaa garaan kaniitu lafa jirtutti hidhami. Dibata safaraa, dibata gooxii, dibata mandaraa, dibata saaloniin qabu, dibanni koo dibata addunyaati. Waldaa kiristaanaa golee arfanuu irra jirtu sirkaan baase. Akkuma waldaa burqaa jireenyaa waldaa har'a wangeelli keetti lallaba biyya lafaarra sirkaadheera. Jawwee sirkaadheera. Qinqola shidheera. Digimti shidheera. Wangeela kan jallitu shidheera. Fayyina kan daaliyeessu shidheera. Jetta namaa kan jalliftu shidheera. Irriba kan nama tanaatu shidheera. Waldaa kan namaa shidheera. 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 Galata guddaa argadhu. Jalqaba amma dhumaatti nu geggeessi. Gooftaa Yesuus ilma keenya. Ameen. Noora. Sagalee Waaqayyoo keessaa seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 kaaseetiin dubbisaa. Seera ba'uu boqonnaa 3 7 irra jiru seensa godhadheen sagalee Waaqayyoo isinitti dubbadha. Warri macaafa qulqulluu qabatanii jirtan akkas jedha. Yommus Waaqayyoo gadi qabamuu saba koo warra Gibxii jiranii argeera. Isa isaan warra humnaan isaan hojjechiisan jalaa ba'uudhaaf iyyatanis dhaga'eera. Dhiphina isaanis ani beeka. Ani harka warra Gibxii keessaa isaan baasuudhaaf gadi bu'eera. Biyya kana keessaa gara biyya gaariitti, biyya bal'aatti, biyya aannaniif damma baasuutti
lafa kana anota eetota amorota erzota iwuta iboosotaattis ol isaan nan baasa jedhee. Ameen. Waaqayyo dhimma keetti darbeera jedha. Ameen. Mee waaqayyo dhimma kootti darbeera dha. Waaqayyo dhimma keenyatti darbinaan waa'ee dhimma sana nun ilaallatu. Ameen. Dhimmichi eenyurka jira waan ta'eef. Kutaa kana seera ba'uu kana macaafaa seeraa warra jedhaman macaafaa 5tu jiru. Macaafaa seera uumamaa, seera ba'uu, seera leewwataa, seera lakkoofsaa, seera keessa deebii warra jedhaman macaafaa 5 kana kan barreessu Museedha. Museen macaafa kana kan barreessu bara 1445 seenaan akka kaawwatti dhaloota Kiristoos tura. Sabni Israa'el kan isaan waggaa biyya Gibxiitti gadi bu'anii biyya Gibxii jiraatan waggaa 430 waggaa 430 ajiraatan iyyuu malee barri sabni kun biyya Gibxiitti gadi bu'an bara 1875 bara 1875 kana maatii Yaaqoob nama 70tu gara biyya Gibxiitti gadi bu'ee achitti baay'atanii haga waggaa 430tti gara nama 600 ta'an kan barreeffame 1445 eega jennee waggaa 430 biyya garbummaa jiraatan eega jennee sabni kun immoo gara biyya garbummaatti gabbuun isaanii 1875 eega jennee 1875 irraa 430 yoo hir'istan 1445 ta'a. Kan isaan garbummaatti dhaqanii seenan 1875 kan isaan keessa jiraatan waggaa 430 barri isaan ba'aniif inni seenaa isaa booda immoo 1445 egaati bara ba'umsa yookaan seensaa ba'umsaa ba'uutti macaafni an lallabu kun seeraa jedha haasa'an jedhe maal ta'u taa'uutuun ta'in maal ta'u seera ba'uun kun Waaqayyo saba kanaaf yeroo ba'umsaa gaafa fidu me boqonnaa tokko kaaftanii boqonnaa 3 lakkoofsa tokko kaaftannaa dubbifattanii taatee ta'e tokkotu jira lafa waan jirratti waa argan. Museen lafa onaa keessatti oolaa abbiyyuu isaatiitissa ituunni oolaa tissuuti huuxii qoraattii keessa abidda boba'u arge. Abiddatu boba'a. Abiddi boba'u kun garuu waan gubu. Abidda kana gaafa inni ilaalu maaliif hin boba'a waan gubu jedhee gaafa inni itti adeemu gaafa inni itti dhaqu sagalee dhagaye. Maalinnaan akka jedhu yaa Musee iddoon ati irra dhaabattu kun qulqulluudha maal godheedha. Kophee kee waldaa miti dhabeessa ilaala. Waldaa miti lafa onaadha wantu hin jiru. Abidda boba'a abiddi kun garuu qoraattii hin gubu muka hin gubu. Mallattooma boba'iinsa abiddaatu argama. Waa'ee abidda sanaa baruudhaaf dhaqe Museen achi. Yeroo sana garuu dhimmi abidda hafe ajandaa kan biraan jalqabe. Maal jennaan iddichi iddoo qulqulluudhaa maal ta'e kophee kee baasi. Kophee baasi inni jedhamu akkuma macaafni qulqulluun jedhu achi deebitanii boqonnaa lamaa kaaftanii yoo dubbifattan Museen boqonnaa lama irratti dhalate tokko irratti kakatame lama irratti dhalate. Boqonnaa lama booddee mucaacha sadiitu mana mooticha gale. Mana mootii Fariyoon galachitti mootii Fariyoon galachitti guddate. Eegan waggaa 40 ta'ee booddee ilma intala Fariyoon jedhamee waamamuu dide. Maaliif jennaan ilma warra Ibrootaa tokko warra Gibxiitu lolaayyuu ija eeggateetu mucaa warra Ibrootaa kanarra goree dhaqee mucaa warra Gibxii kana dhaheetu ashawaa keessaa waalee sokke. Maaliif jennaan inni qomoo warra Ibrootaati. Mana mootii Gibxiitti guddate malee kan Gibxii miti. Haadhatu immoo guddise. Haati immoo seenaa jiru itti himteetti. Isaan warra kakokka ta'an itti himteetti. Hidda isaa itti himteetti. Icciitii jiru barsiifteetti. Garuu kan inni guddate mootii Gibxii biratti lafatti guddate tun ta'in isa guddateeftu sammuu isaa qabate. Haleluuyaa. Sana booddee gaafa gabba'u dhiibbaa geggeeffamu warri Gibxii eenyu akka ta'an warri Ibrootaa eenyu akka ta'an gargar baasee bareera waan ta'eef gaafa dhahee lafa buusu guyyaa biraa akkuma kanaa warri Ibrootaa kun immoo wal lolu. Gaafa isaan wal lolan gargaritti sufeennaan akka jedhan
isa dhengaddaa warra Ibrootaa sana warra Gibxii sana ajjeefte sana isa siidhooshinaan harramuun ajjeetu dhufte icciitii bakkee baamnadhan inna Museeni eega katte addaan lawuun jira jedhamee mootiin kun na balleessa waan jedhe lafa onaatti sokke dhaqee lafa onaa kee taa'eetu mana namicha tokko galee oolaatissuu jalqabe maaliif jennaan kaayyoo qaba namni kaayyoo hin milkaa yoo buddeenii mana mootii Gibxii kan caale hin jiru yoo barcumaa kan isa caale hin jiru yoo xinnaa kan isa caale hin jiru garuu dubbii inni keessa taate dubbii barbaada miti ulfina barbaada menna keessa hin milkaa jedhime dabalee dhiqaa nama guddaa kanatu gad buusee nama xinnaa of fakkeessee tikee ta'e nama mana mootiitti guddate nama kunuunsaan guddate nama nyaata filatamaa nyaatee guddate dhaqee horii namaa teessuu jalqabe eewuttide Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 26 dubbifattan akkeedha ija isaa gatii isaa sabooddee irra waan kaatu fedha sooruma gambana Gibxii irradha saba isaatiin rakkachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaate lakkoota 25 yoo deemtee dhuftan immoo cubbuu keessa jiraatee gammaduu irraa saba isaa wajjin rakkachuu ulfina isa caalutti maal taatedha lakkaate maal ta'e cubbuu kee jiraatee gammaduu irraa cubbuu kee jiraatee qannoo jiraachuu irraa saba isaa wajjin rakkachuu ulfinatti lakkaate lachuuf iyyuu carraa qabaa jechuudha lachuuf iyyuu daandii qabaa jechuudha amma gaafa lafa onaa sana dhaqu wallaalummaa miti kan isa geesse yookaan sadarkaa isaatutti katti isa geesse miti lafa ga'uu beeka warri lafa ga'an beekamme gadi bu'uun hin rakkisu warri lafa ga'an beekan miti kisaaraan irraa isaan irraasu warri lafa ga'an beekan miti chaalenjiin lafa onaa isaanii yaaddeessu hinuma ga'uu kaa mee hinumaan ga'a jedhime haleluuyaa sana booddee gaafatti mul'atu abidda keessaatti mul'ate eewu fedhee ba'e Museen kenne mindaa nyaachuu fedhe guddinaa fi maal ta'uuf saba isaa wajjin rakkachuudhaan maal ta'enne gadi bu'enne eenyuuf jedhe cubbuu kee jiraate gammaduurra Waaqayyoof jiraate gammaduutti filate waan ta'eef sagaleen hin dhufe iddoon ati jirtu qulqulluudha iddoon ati jirtu kanaaf maal godhi kopheen miila kee maal ta'e baasi maayinni kopheen sun hin jedhame Museen kaleessa maal godhee beenne warra Ibroota maal godhe warra namicha Gibxii maal godhe ajjeesee asawaa jala dhoksee ba'e amma Waaqayyoon maal gochuu barbaada Musee dibee mootitti erguu barbaada wajjin hojjechuu barbaada kanaaf maal ennaan adduree ficcisiisuu barbaade Waaqayyo haleluuyaa akka jedhe kana booddee ittuma fufeetti dubbate dhageedhe Fara'ooniin maal godhe saba koo gannaa dhiisi jedhii itti dubbadhu eewutti Fara'oon jechuun isa waggaa 30 buddeen nyaachisee guddisedha isumatti dhaqi maal ta'e saba koo gadhii jedhii itti dubbadhu eewun nakkee maattanii ati Waaqayyoof jiraannaan lakkaa iddoo matetti gatamte si barbaachisa lakkaa akkasiin dubbiin lakkaa akkasiin dubbiin daandiin mana kee Waaqan rakkisu bu'aa ba'iinsa mana keetii Waaqan rakkisu dhoqqeen hin rakkisu awwaar hin rakkisu caakkaan hin rakkisu kurbaa hin rakkisu gabbu'ee lafaa shiqaasa Waaqayyo jireenya kee jaallannaan laphee keessaa bitamnaan innati jiraattu saaf taanaan arraasaan kee dhokatu hin jedheen nama akka keeti jala yoo dhokate Waaqayyo jala hin dhokatu fira kee jala yoo dhokate Waaqayyo jala hin dhokatu hiriyaa kee jala yoo dhokate Waaqayyo jala hin dhokatu amma Waaqayyo dhufee akka jedhe eenna dhaqiiti kun waamicha guddaadha Fara'oon mootii Gibxii mootiidha dhaqii saba kana gadhiisi nan barbaada jedhi maal ta'eetti dubbadhu haleluuyaa iddichi waldaa miti iddichi lafa missigii miti iddichi lafa soomaaf sagadaa miti maaliif jennaan Waaqayyo waa'ee Musee kana eenyuuf akka inni gadi bu'ee beeka warri Kiristoosiif gadi buutan barana galataan ol baatu ulfina baattanii ol baatu boojuu baattanii ol baatu irraafa baattee ol baatu kan inni gadi bu'eef garaasaa miti faayidaa isaa miti badii kan biraa miti Waaqayyoon hin yakku Waaqayyoon hin arrabsiisu Waaqayyoon ulfina Waaqayyooti waan bu'u hin godhu miidhamuu wayya ulfinni Waaqayyoo miidhamuu redee cubbuu kee jiraadhee gammaduurraa saba isaa wajjin
waaqayyo minaa dhufa jedha. Maqaa Yesuusin abiddaan siifa dhufuka. Ulfinaan siifa dhufuka. Galataan siifa dhufuka. In dhufeem abidda uffatee dhufe kan dhufetti. Iddoon sun Museef iddoo sadhumaati. Iddoo gatamuu sadhumaati. Iddoo dagatamuu sadhumaati. Iddoo dhiifamuu sadhumaati. Asii ka'een dhaqee wangeela lallaba jedhee miti. Bor karaa kan biraan carraa harkadhee dirree harkadhaa waltajjii harkadhaa miti nattaafu. Kan waaqaan taane nattaafu. Jedhee bu'e waaqayyo immoo eega ta'ee jedhee dhufe. Inni dhufa Yesuus. Har'uma ganama kan namoota dhufuuf qaba. Minaa dhufa jedhime. Haleluuyaa. Dhufee akkanni irra kanne isa jalqabaa abiddaan mul'ate. Abidda laalee abiddatti deeme. Aasaa jalqabe. Dhaqee. Akkamitti naqa aneenyuudhaan naan harka wayyaa keetii harka kee dachaasaa wayyaa kee keessa kaa'ennaan harkasaa wayyaasaa keessa gaafa kaa'u baasammaa gaafa harkasaa baasu argumti wayyaan sila wayyaa keessa gale lamsaa'ee argame. Harkisaa lamsiite abiddirran buune waan taane ama lamsiite isaan waaqa malee namni biraan jiru. Amma immoo deebise harka kee wayyaa keetti hin deebise. Dhiirri ennaan amma immoo nagaadha. Argitanii ennaan ani isa kana jedhe. Eenyutu na erge jedheen naqee namicha kanatti maannaan isa ture isa jiru isa jiraata. Isa ture isa jiru isa jiraata. Isa ture duwwaa miti amma iyyuu isa jiru. Amma ta duwwaa jiru miti isatti fufee jiraata. Mena duukaa isa ture isa jiru isa jiraata. Inni nama nadhu isa ture isa jiru isa jiraata. Inni waaqa keeti. Haleluuyaa. Isatu na erge jedhi dhaqeetti dubbadhu. Yoo na dhaga'uu didennaan akkuma dinqii kana hojjedheen achitti irratti dinqii hojjedhee si agarsiisa. Waa shan dubbate. Waa shan dubbate Museetti. Tokko ani argeera jedhe. Waaqayyo argeera dha. Waaqayyo argeera. Dabalee dhime. Waaqayyo argeera. Yommus waaqayyo gadi qabamuu saba koo warra Gibxii jiranii argeera. Maal ta'u? Gadi qabamuu bashannanuu isaanii gammaduu isaanii quufuu isaanii itti toluu isaa miti. Gadi qabamuu isaanii miidhamuu isaanii gadduu isaanii dhiphachuu isaanii maal ta'eera? Argeera. Me waaqayyo argeera. Waaqayyo argeera. Kanama kana isa itti rakkattu waaqayyo argeera. Isa ollaan kee nagarre waaqayyo argeera. Isa nama tojjin maaddii tokkorraa nyaattu nagarre waaqayyo argeera. Isa nama ciitee keessa kamiyyuutti battu hin beekne sana waaqayyo argeera. Isa nama tojjin wayyaa tokko hansoolaa tokko uffattee raftu iyyuu hin agarre waaqayyo argeera. Isa keessa kee taa'ee si nyaatu isa keessa kee imimmaan godhe isa garaa kee imimmaan godhe waaqayyo argeera. Me waaqayyo argeera dha. Dabalaa jedhaa kaa. Haleluuyaa. Seera boqonnaa afur. Seera boqonnaa afur lakkoofsa 31 akka jedha. Sabni sunis ina manan waaqayyo saba Israa'eliin akka ilaale gadi qabamuu isaanis akka arge yommuu dhaga'anitti immoo qooma'anii hin sagadan. Waaqayyo gadi qabamuu isaanii yommuu arge. Haleluuyaa. Waaqayyo si argeera. Waaqa si arge immoo nagarta. Sana argen arge jette aggaara. Sana argen waaqayyo yoomuu nama argaa namatu waaqayyoon arguu ulfaata malee amma gaariitti oolma qixxee wal argan. Erloo yette naannaan isana argen barana sasi argen nageessa tun ta'in argita. Barana hin argita. Meenan argee dhime. Haleluuyaa. Gadi qabamuu isaanii maal ta'e? Arge. Waaqatu arge. Waaqatu arge. Namni si arguuf waaqni si arguun tokko miti. Namni arge ituu waa'ee kee falan falii kan biraatti hima. Akkasiin jedha. Abaluu baay'ee rakkateera meedha.
abaluko gidrake sertim jare bayi sananesse hinode sademe wae falasi ode fatunta ibsalata ajanda godata ajanda ochi godata ilmi waaqayyo garu arke formata te salbina kerose ulfina kergisisa amen akachira nan dubbisa Nahimiyaa sagal irraa keedhu biyya Gibxiitti gadi qabamu abboota keenyaa argite galaana diimaa birattis iyya isaanii hin dhageesse iyya isaanii rakkina isaanii argite iyya isaanis hin dhageesse waaqayyo inni nu itti amannu in arga mee waaqayyo na argada waas nagarre fakkaata miti yeroo keessa deddeebitu yeroo yoo haaluma kaleessaa kee deddeebitu yeroo chaalenjii makaleessaa kee deddeebitu yeroo wanta hin barbaanne tokko jireenya kee irra bubbulu yeroo baquuf jettee daandiin ba'umsaa sitti dhiphatu yeroo fiiddee iddoo makaleessa dheengaddaatti deebitee of agartu yeroo lafa hin barbaanneef kondiishinii hin barbaanne keessa guyyaan irratti wal jijjiiru waaqayyo kan nagarre fakkaata ilaa akka jedhe ani argeera waaqayyo argeera dhaamne waaqayyo argeera waa'ee mana keessanii ilaalaa isaa gaafa naasa'u sama saafarraa mitamoo waa'ee jireenya keetiiti kan dubbachaa jiru Israa'el ba'eera argemeera furmaata argateera ba'eera amma kan keeti kan lallabamaa haleluuyaa waa'ee jireenya keetii waa'ee haala isa keessa jirtu bakka buusati immoo waaqayyo argeera isa namni nagarre sana safirri nagarre sana isa dhoksaatti wajjin rakkatu sana isa itti falaa dhabde sana isa humna keen ol ta'e sana isa mataatti dhukkubse sana isa qofaasi buusise sana isa jaguutuu si dhowwe sana isa jiriyyaa biraa lafa laalaa akka deemtu godhe sana ilmi waaqayyo argee arrammoo keechaa jira ergaan kun kan amantoota waldaa burqaa jireenyaatti waaqeffachaa jiraniidha isa itti dhiphatu sana waaqayyo argeera isa mana kee keessaa sana waaqayyo argeera isa waajjira kee keessaa sana waaqayyo argeera rakkoo gaa'ela kee sana waaqayyo argeera rakkoo faayinaansaalii kee waaqayyo argeera rakkoo gaa'ela kee waaqayyo argeera rakkoo dinagdee kee waaqayyo argeera isa itti jabaachuu dadhabde sana waaqayyo argeera isa itti of gaafachaaneetu waaqayyo argeera isa itti hin gararabdu sana waaqayyo argeera isa itti hin diinni si arrabsu sana waaqayyo argeera sama saanoti si jotoo sana waaqayyo argeera ne waaqayyo naaf argeera erika dabali jedhi sadumaa dabalime argeenni suga argeenni nan arge jedheetu furmaata saammoo Museetti maayira maal akka godhu hin arge xumura argateera lammaffaa dhageera argeera dhageera eenyu dhagee isa wallaan hin dhageenye isa firri hin dhageenye isa ejaadee into sana dhageera isa gungumaa dhufte sana dhageera yeroo namni kokolfaa deemu isa keessa keetti bu'aa deemtu sana asaasa laphee kee sana dhageera namatti himtu dhabdee lafatti baaftu dhabdee akkaataa dhabdee keessatti aaddu sana mee iyyicha waaqayyo dhageera waaqayyo dhageera dhagaa isa namni hin dhageenye isa arrabni kee hin dubbatin isa hafuurri kee dubbatu dhagaa ilaa sitti maan jira manoo isa ajandaa gootee yuun kadhatiin isa kee keetti si cannequ sana dhagaa sababiinsa jireenyumti keenyayyuu lapheetti keenyayyuu mana isaati waan ta'e iddoo jireenyaa isaati waan ta'e waa'ee keessa keenyaa waaqarraa fagoo miti maal taatedha hidhii ishee duwwaatu tosochiin hidhii immoo sagaleen dhageessu taanaan deebiin qabu kanaaf Eeliin dhugaasaa gaafate inni gummachaa'u guyyaa sana shiilootti ol ba'an guyyaa galataati waan ta'e dubartiin kun machoofte qofaa haasofti na machaa'u tokko tokko qofaa gungumaa deema waan ta'eef akkuma warra kaleessa dheengadda beeku sanaa se'e lakkaa kan shee haasaa guddaan jira garuu keessa jira malee isa keessa beeku dhagaa iyya keessa haleluuyaa akka jedha macaafa faarfannaa boqonnaa 37 Afrikaa ta'e naa dhibbatan
waaqayyotti gammachuu qabaadhu inni kadhata garaa kee siif kenna. waaqayyotti gammachuu qabaadhu inni kadhata garaa kee siif kenna. inni qajeelummaa kee akka ifaatti dhugaa keessa akka aduu saafaatti bakkeetti baasaa. attamitti qajeelummaa kee akka maali ilaa ifa kan argaatu miti mul'ata ifi kun dhugaa kee immoo akka aduu maali akka aduu saafaa yookaan guyyaatti bakkeetti baasa. eessa keessaa fuudhee bakkeetti baasa. halleluuyaa halleluuyaa. Yesuus jira. halleluuyaa. maal ta'eera dhageera. dhagee ollaansi dhaga'uutti maal goddaa eegabdaati. innoo dhaqee gaashentinaa baaddentinaatti damee himaa. inni isa dhaga'e kunoo isa dhimma kee furuudha. inni isa dhaga'e isa dhimma kee falalaatuudha. isa dhaqee kan biraatti jawwalee eenoo jedhu miti. isa dhaqee waa'ee kee kan biraatti facaasu miti. isa dhimma kee fi kalaatu. isa qulfii jireenya kee banuu danda'u. isa hidhaa jireenya kee hiikuu danda'u. isa imimmaan ija kee irraa qarabuu danda'u. isa lafaa si kaasuu danda'u. isa tarree barbaadde si dhaabuu danda'u. isatu dhaga'e. Sarwaa Saamu'eel 9:16. Sarwaa Saamu'eel 9:16. Boo'icha saba kootii waan na bira ga'eef ani gara isaanii ilaaleera. Kanaaf bor yeroo akkasitti nama tokko biyya Beniyaamii gara keetti nan erga. Ati isaa dibi inni immoo saba koo Israa'eliin in geggeessa. Harka Filisxeemotaas isaan in oolcha. jedhe. Naa dhaga'ameera dhaame. Dubbattanii isheen. Boo'icha maaliin dhaga'e? Saba kootiin dhaga'e. Israa'eltu bara abboota ijoolleen bara abboota firdii booddee mootiin uumuus jedhaniitu waaqayyootti iyyuu Israa'eltu nama nu geggeessu nu kaasedhanii ma iyyuuti dhaqee Saamu'eeliin akka jedhe nama ani boo'icha saba kanaan dhaga'ee nama saba kanaaf ta'u qopheesseera. Saa'oliin gara Saamu'eelitti ergeetu dhufaa jira. Ani dhaga'eera nama isaan geggeessu barbaadu namichi kun immoo dhufaa jira. Dhaga'eeraati boriidhoonni dhufu dibiitii maal laa ta'e naamuusisi waaqayyo ija kee dhaga'eera. Inni iyyite kun garuu dhufaa jira. Maal ta'eera dhalaa sirra? Abeen innatitti boosse sun innatitti dhiphatte sun dhufaa jira. Mee dhimmi koo dhufaa jira. Inni dhaggeeffatina haala. Inni dhaggeeffatina seetan. Inni dhaggeeffatina abdii kutachiiftu. Waaqayyoodha. Waaqayyo si gargaaruuf ollaa keen hin mari'atu. Safaraa mandara keen hin mari'atu. Namni waan isatti fakkaate waa'ee kee haasa'uu danda'a. Namni waan isatti fakkaate jecha siin jechuu danda'a. Yaada Waaqayyoo bakka hin bu'u. Ameen jettu. Yaada Waaqayyoo. Macaafa faarfannaa boqonnaa 400 lakkoofsa 44 dubbisa. Macaafa faarfannaa 644. Macaafa faarfannaa 644. Haa ta'u iyyuu malee yeroo iyya isaanii dhageetti inni rakkina isaanii in ilaale. Dhaga'ee sokketuu hin ta'in rakkina isaanii maal ta'e in ilaale. Furuudhaaf, gargaaruudhaaf, hiikuudhaaf in ilaale. Haleluuyaa. Dhaga'eennis waaqni koo hidhime. Furmaataan na ilaala hidhime. Uumama 16:11. Ergamaan Waaqayyo ammas immoo kunoo in ulfoofta ilma sindeessa. Waaqayyo isaa ati gadi qabamte iyyatte waan siif dhaga'eef maqaa isaa Ishmaa'eel jettee hin moggaafta. Isa ati gadi qabamteef iyyatte maal waan sii ta'eef waan sii dhaga'eef maqaa isaa Ishmaa'eel jettee hin moggaafta. Waa'ee Aggaar dubbata. Aggaari Saaraatu mana keessaa sukkuumti. Ati garbittiidha malee giiftii mitiyetti. Isheenis immoo Abrahaamaaf ulfoofte. Lachuu mana keessatti haadha manaa Abrahaam jedhamu. Akka ammaatti utuu fuula seeraa dhaqanii isa duriin beeku malee lachuu haadha manaa yuuti.
Aggaar kan isheen ulfoofteef ee'uuf Abrahaamiif hin jedhu macaafi. Isheen immoo ati maqaama keessa duriin jiraatta malee naan qixxaachuun qabdutti. Yoo dhugaasaa dubbanne immoo Saaraan kakuu eegaa jirti dhadhan godhatiin turteetti Aggaar immoo dursite. Kan warra rakkattoota dafee dursa Waaqayyo. Mee ameen jedhaami. Mee naa dursa jedha. Rakkina kee ilaalee Waaqayyo ulfina kee hin dursiisa. Mee ankoo hin dursa barana dhibee maal? Haleluuyaa. Waaqayyo keede gadi qabamuu kee maal ta'eera waan ta'eef. Isatii gadi qabamte iyyatte waan dhaga'eef maqaasaa Ishmaa'eel jettee moggaafte. Isatii gadi qabamte maal ta'e? Gadi qabamte iyyatte maal ta'e? Dhaga'e. Sadaffaa beeka. Argeera, dhaga'eera, beeka. Dhiphina isaanis ani beekaa jedha. Lakkoofsuma ba'uu 3:7 caasaa irratti argitu dhiphina isaanii ani beekaa jedha. Seera ba'uu boqonnaa 2:25 ba'uu 2:25 Waaqayyo akka Israa'eloonni itti jiraatan beekee isaan ilaale. Maal ta'e? Beekee isaan ilaale. Akka isaan itti jiraatan, dhiphina isaan ka jiran, dararama isaan ka jiran, gadda isaan ka jiran. Maaliif jennaan mootiin Gibsii gaafa hundumaa akka isaan xuubii isaa hojjetan malee akka isaan milkaa'an hin barbaadu. Akka isaan boqotan hin barbaadu. Akka isaan humna godhatan hin barbaadu. Waaqayyo maal isaanii argeedha? Dhiphina isaanii beekee isaan ilaale. Waaqayyo si ilaalaa jira. Dhiphina kee beekee. Waaqayyo beekadha. Naawwan boqonnaa 1:7 kennu Waaqayyo gaariidha. Guyyaa giraatti iddoo baqaatii warra isaa manatan beekadha. Waaqayyo na beekadha. Yeroo tokko jecha simbinnaa dubbatu namoonni Waaqayyo nama beeku. Milkaa'uu dadhabuuf Waaqayyo nama wallaaluun tokko miti. Kakuun raawwachuu turuuf Waaqayyo nama beekuu dhiisuun tokko miti. Namni Waaqayyo si miti isa garaa lafaa keewuu beeka. Du'aa magaabicha lafa keessaa kaasee dheekara dubbachiiftuun Saa'ol gaafa dheekara dubbachiiftuu haasofsiise Filisteemonni lola itti cimsan gaafanne Saamu'eel du'aa matu ka'ee garaa lafaa keessaa ka'eetu maal jedhe maaliin maal lagoota jedhe Saa'oliin maal rakkiftaa jedhe sagaraa lafaa kee du'ee jiru iyyuu beeka maaliif jennaan guyyaa firdii sadhumaatti ganaa kaawanii dhiyaatu waan ta'eef keedamti guyyaa sadhumaatti guyyaa firdii sadhumaatti inni galaanni nyaates inni abiddaan gubates inni balaa rasaasaan du'es inni makiinaan du'es karaa kamiin du'es ciisee inni du'es guyyaa sana maal ta'edha kaanii maaliif dhiyaatudha firdii fudhachuun maal ta'edha inni dhiyaatu kanaaf Waaqayyo isa jiraataa miti isa du'aayyuu abeet yoo Waaqayyo na beekadha abeet hojjaa kee beekee maqaa kee beekee bifa kee beekee umurii kee beekee rakkoo kee wallaalu Waaqayyo mee na beeka jedhi maaloo abeet dabala eewutu nami baay'ee nu beekuusarraa Waaqayyo nu beekuun hin gahu. Isa bara ijoollummaa keetii dargaggummaatti si beeka. Bara humna dhabdee gadi gugguuftu si beeka. Bara harki namaa sirraa sokku si beeka. Yoo ti dhukkubsattee ciifte si beeka. Yoo ti jireenya qannoo jiraatte si beeka. Namni garuu kan dur beekna turreedha. Miti bakka distaansitti qubatti qabe akkamiti no. Inni abbaa koote dhimaa moo'e. Dabali edika. Dabali edimalo. Hallelujah. Si beeka Waaqayyo. Akka wallaa keetti si beeka toontaan akka safaraatti si beeka toontaan akka haadha manaa kee abbaa manaa kee dhala keetti si beeka toontaan akka haadha abbaa kee si beeka toontaan akka intala kee ilma kee si beeka toontaan akka waaqummaa isaatti si beeka. Hallelujah. Ni Waaqayyo na beeka laata. Dabalaa jedha. Kanarra maaltu namatti tola. Kanarra maaltu nama boqochiisa. Kanarra maaltu nama gammachiisa. Galanni isaa haa ta'u. Maal ta'eera argeera dhaga'eera beekeera arfaffaan gadi bu'eera inni kun namatti tola. Achumarra taa'ee gadi ilaala miti gaa dhimma keetti gadi bu'a. Rakkoo keetti gadi bu'a. Haala kee kondiishiniitti kee jirtu keetti gadi bu'a.
Lafasikaatu gadi bu'a. Lafasikaatu gadi bu'a. Daawit akka jedha macaafa faarfannaa 40 lakkoofsa tokko kaaftee na dubbatan ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadhe inni immoo gara kootti jedhe boolla uursaa bishaan sodaachisaa dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaa harkisee na baasa. Miilla koo dhagaa hin sochoone irra naaf dhaabachiisa. Ejjennaa koos naaf jabeessa. Baay'ee kana arganii isan jajatu Waaqayyummaa isaas in amanatu. Boolla gadi fagoo keessaa maal ta'e? Boolla gadi fagoo keessatti eenyu nama arguu? Boolla gadi fagoo chuun lafa namni kamiyyuu nama arguu hin dandeenye. Adaraa isaa kee dhokataa sana Waaqayyo argeera. Yesuusiif kadhanna ta'u. Maal ta'eera? Aneene harka warra Gibxii keessaa isaan baasuudhaaf gadi bu'eera. Abeet abeet maal gochuudhaaf? Harka eewu? Waaqayyo si argee dhaga'ee beekee isa si qabe harkaa si baasuuf dhufeera. Guddina keessa qabe, dinagdee keessa qabe, spiritual economically keessa qabe, gaa'ila keessa qabe, milkaa'insa keessa qabe, fayyaa kee harkaa si baasuuf dhufeera. Mee namni amanu duwwaan namtaa'e. Harka gassi qabe kee si baasa Waaqayyo. Harkichi dhukkuba ta'uu danda'a. Harkichi waan joosee dhanaa ta'uu danda'a. Harkichi harka warra xibaartu ta'uu danda'a. Imbaata. Inni si qabe laaga nama kana harki isaa hin laasa'a. Ati imbaata. Mee harka kee sochoos. Raada jaanaa paarraa kootaa peepee doojii kama sookataa madaana. Raasat tokkee raasat. Har'a sa'aatii kana jalqabee isa si qabe raaseera. Harka dhimma kee qabe, harka fayyaa kee qabe, harka hojii kee qabe, harka guddina kee qabe, harka kaayyoo kee qabe, harka gaa'ela kee qabe, harka barnoota kee qabe, harka bizinesa kee qabe raaseera. Humna sagalee kanaa raaseera. Humna abidda kanaa raaseera. 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 Iyya kanaa beereeni. Dabaleeni kaa. Sarmaa dabalemee. Eye namoota baay'ee waa'ee kamaa'eera. Hojii ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 34 akkeedha nan dubbisa. Gadi bu'eera kan jedhu jalatti hojii ergamoota 7:34 ani miidhama saba koo warra Gibxii jiranii argeera. Aannaa isaanii dhaga'eera. Isaan furuudhaafis gadi bu'eera. Ammas kottu gara Gibxiitti isaan ergii ittiin jedhe. Ameen. Aannaa isaanii dhaga'ee isaan furuudhaaf maal ta'eera? Hojii jalqabee jechuudha. Ameen. Waaqayyo dhimma kee hojii jalqabee. Isa dha'ee, isa lololee, isa diigee, isa cabsee, isa burreessee, isa bulleessee wanti si baasa. Isanuma ol isaanan baasaa jedhe. Gadi bu'eera maalan godha? Jajjabeessee ilaaleen deebi'ee olan baasa jedhe. Mee Waaqayyoon la baasadha. Akka jedha nan dubbisa akkeedha. Ba'uu 3:17 ani gadi qabamuu biyya Gibxiitti isaan irra ga'e keessaa isaan baasee gara biyya aannaniif damma baasutti biyya Kana'aanotaa, Heetotaa, Amoorotaa, Peerzotaa, Hiiwotaa, Ibuusotaa ol isaan baasuudhaaf murtoo godheera. Iddootti dhaabatte sana, iddootti danqamte sana, iddoo faayilli kee awwaalame, iddoo dhugaan kee dhokate, iddoo mooraalii kee cabe si baasuu Waaqayyo murtoo godheera. Ani lallabaan jira laara tooma parratti kama priva ilaa Waaqayyo murtoo godheera. Ilaa Waaqayyotu samiirraa murtoo godhe. Waan Waaqayyo murteesse immoo lafti dirqama hojiitti jijjiirti. Waan Waaqayyo murteesse immoo dirqama qilleensa hojiirra oolcha. Eenyutu murtoo godhe? Maatamii gara isa barbaachisu biyya aannaniif damma yaasu biyya Kanaanitti ol baasuudhaaf maal godheera? Bara hin baata. Waaqayyo murteesseera hin baata. Dirree yaaddeetti hin baata. Ulfina yaaddeetti hin baata. Boojuu yaaddeetti hin baata. Dhaala yaaddeetti hin baata. Dinagdee yaaddeetti hin baata. Hojii yaaddeetti hin
waaqayyoon baata. Jabina kee miti jabina waaqayyoon baata. Gargaarsa sammuu kee miti gargaarsa waaqayyoon baata. Garisii bu'e waaqayyoota. Dhimma keessa kan ta'u gadi bu'e waaqayyoota. Faayida keessa kan ta'u gadi bu'e waaqayyoota. Ajandaa kee dubbisuu gadi bu'e waaqayyoota. Rakkoo kee hiikuu gadi bu'e waaqayyoota. Kanaaf hin baata. Kumi lamaa kudha saddeet kuni ijoollee waaqayyoo baay'ee bashannansiifti. Rakkinni ulfaataan bara kana jira. Isa kam caala? Warra kan waaqayyoo himu baallama ta'a. Waaqayyoo na dandeessisa erika. Dhugaadha. Dubbachaa jira. Qulqullunnatti maara. Ela waaqayyoo namoota baay'ee hin baasa. Sakaaniif lafa jijjiira, sakaaniif biyya jijjiira, sakaan dirree hojii jijjiira. Namoonni baay'een hin ba'u. Jireenya milkaa'aadhaan ba'u. Hamma daraasaan isaanii kan hin beekamne. Har'a ofii isaanii fi jireenya isaanii namaan min ofii isaaniitu jireenya ibboo jiraachaa kan jiran waaqayyo dirree guddaatti hambaasan. Waaqayyo lafa babal'aatti hambaasan. Natti himnaan sitti maayiraa kan natti hime waaqayyoodha. Waaqni natti hime immoo bara baraa waan. Nan baasa namoota baay'ee naan jedha waaqayyo. Akkatti baasuun qaba, karaatti baasuun qaba, dirreetti baasuun qaba, nan baasa ulfinaan jedha. Na waaqayyo cabsee na baasa jedhi. Dabale debe. Dabale ka. Hallelujah. Ya misrach. Galanni walatti buqiinsa mana nama gala. Galanni walatti buqiinsa kiisii nama gala. La dorra jaya para kima pasa kota jena. Ila dina para semotila dona klata. Saduma. Seera boqonnaa 13 lakkoofsa 5 dubbiseen goolaba. Waaqayyo biyya aannaniif damma baasu isiniif kennuudhaaf abboota keessan kakuudhaan abdachiiseera. Inni biyya Kana'aanotaa, Heetotaa, Amoorotaa, Yihuudaa, Yebuusotaa yommuu isin galchuu ji'a kana keessa Waaqayyoof hojjechuudhaaf ayyaana maxinoo kana godhadha. Waaqayyoon maal ta'uudhaaf? Hojjechuudhaaf. Inni kun immoo isa guddaadha. Nama kaleessaa ormaaf xuubii dhiitaa ture waaqayyo ol baatanii hin teessan hojii qabdu jedhe. Waaqayyo dirree sii kennee si dhiisu. Hojii qabda. Wangeela lallabda. Waajjira jirtu keetti lallabda. Qabeenyaan lallabda. Beekumsaan lallabda. Birriidhaan lallabda. Ayyaanaan lallabda. Meelan hojjedha jedhame. Namoota waaqayyo karaa godhatu jiru. Namoota waaqayyo eebba guddaadhaaf daandii isaan godhatu jiru. Filannoo waaqayyo adda. Amma tu eenyuun filanne harka kaafne nama tatarreessa qabaachuu dandeessu. Waaqayyo immoo karoora isaa adda. Namoota nama ofirraa abanii hojii guddaadhaan hojii waaqayyoof wangeelaaf namoota karaa ta'an dhuga baatii sirri. Dhuga baatuu wangeelaa warra ta'an. Namoota kakaasaas kee waaqayyo. Hallelujah. Waltajjiirra dhaabatanii akka gootiiksi warra lallaban utuu hin ta'in hojii isaanii jireenya isaanii wangeelaaf warra karaa ta'an. Wangeelaaf warra daandii ta'an. Wangeela akka laga ce'u kan godhan. Wangeela dhaloota biraan kan geessan. Ilaa waaqayyo namoota keessaa kaasa. Hallelujah. Na baasa waaqayyo jedhi ka. Dabalee dhime. Dabalee dhime. Say. Eubba. Akkaataan itti fuudhee barbaadu hin beeku garuu kadhata keessa na shawwadee hafuurri tokko lubbuu tokko fuudhee barbaada. Fura maraatummaa irratti hojjeteera. Mee harka keessan gara kootti ol kaaftu. Miidhaala mijeessaadha. Baasuu barbaadan cannaqa. Harka kee kanarratti abidda waameera. Abidda waameera. Sajawwee nyaatu. Sati qolaa nyaatu. Sati baara nyaatu. Sati gemtee nyaatu. Aboo abidda. Barruu keetti chaappeesseera. Mataa makeessa harka addaa. Sattedha ammoo. Shawwadee fuudhee barbaada. Mucaa kana baay'ee abdii kutannaadhaan jireenya ishee rukuteera. Nama raacha irratti hojjennedha. Caraana. Amma qabameera la. Ila qabameera. Naawta. Kobbay. Kot.
seexanaa wayyoo ijoollee waaqayyoo minil tata qaba afuurri kun sadiidha lama tabe harkallee amallee kaadhaa akka keessa mataa keesseerra ila gara walakkeessa gara gadiitti argaa giddu galeessatti argaa bur lama banee lula hidhata qaba buronni kun ila biddeetti dhufeera taa'uu danda'u ila biddeetti dhufeera nama miti abiddatu sakkabuun abiddatu sambaqo ila abiddi mataa keessa deema kunoo baasa tokko tabe ammas kaadhaa harka keessa mataa keesseerra tokko tabe tokko afeera tokko tabe kaadhaa harka keessa mataa keesseerra sen tokko tabe daaf waaqayyoon dhufe nyaatu ijoollee waaqayyoo rakkiftu ijoollee waaqayyoo naawuta elaa biddeetti qabateera sheessa daffaatti abiddi qabateera ela taa'uu hin danda'unis sadiidha afuurri kun hidhata tokko qabu rileeshinii qabu afuuraan ol beekula ela tokko afuur isaanii firan qabdu dheera gargaarsan qabdu dheera waan hundumtuu rukutameera lakunnu lafa dheera kunno kottu waaw sadii baasa kunno godhaa beera laada bakkaata jaana Yesus jirena maalo dabalaa edaaka waaqayyo abiddaan diina keetti dhufeera isa si jaatutti abiddi waaqayyoo dhufeera rakkisaa mana keetti abiddi waaqayyoo dhufeera wal kaafadhe arga kee waan jira moo jiru Yesus gooftaan jira dha dabalaa edhaa Yesus jira moo jiru harka keessan ol kaafadha wangeela namni dhageessaniitti ni hammi kun ergaa kana magaalaa dhageessaniitti miti maqaa Yesuus Kiristoosiin wanta tamma dhageessa sa'aatii kana jalqabee sirratti mirkanaa'u inni dubbatame sagalee waaqayyooti sagalee waaqayyoo hinuuma hin dhabamsiisa sagalee waaqayyoo hin ajjeesa hin kaasa sagalee waaqayyoo hin biqilcha hin gogsa sagalee kanaa sirratti mirkanaa'u wanti sirri dubbatame mana kee baa ta'u jireenya kee baa ta'u milkaa'in sagalee mana kee eebbi galu mana kee guddinna galu mana kee dhuga baasiina galu mana kee minaateera dhishee sadii ishoo galata waaqa kaas barna waaqni diina kee gubeesiin immoo si gammachiisa diina kee gubeesiin immoo faarfachiisa diina kee gubeesiin immoo galatatti si baasa yeuna buufta kommeas naamidasi kotbas kot maala buufta macaarani miidhame maa jirtu iddoo kana seetan dhaabata lafti kun abiddu sagalee guddaan jireenya ishee gadhiisi bara ishee gadhiisi kaayoo ishee gadhiisi Yesuus sitti dhufeera leenca ija biddaa sitti dhufe dabdalabe ta'uudha tokko lama sadii afur si jedheera afur sadaffaa Yesuus jira moo hin jiru deebi'aa nagaa ol gargaaraa iyya inni kaabarraa inni kibbarraa inni baharraa inni lixarraa inni giddu galeessaa inni Finfinnee inni Aasii inni Wallaggaa inni Baale inni Shawwa inni galala namaa nyaatu inni kaayoo nyaate inni gaa'ela nyaate xinqoolaan digimtiin dabtaraan asmaa'itiin qaalluun lama jirtanii bobaa hela sagale guddaan seesanii bahe tokko lama sadii afur sarbalee caabe guda ciao kai mudayo guadanoonni ke gadoodani so kaniro lama seetanii salphatu carabe daf guda nutti naani caraa iso kinje tokkos yaade maan biftu amma shanitti nasiila kaa'uu qaba ciao